Shalom shalom nagaan waaqayyo abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu hunduma keessaniif haa baay'atu jaallatamtoota maatii waaqayyoo akkam nagaa jirtu koornarii arfan irra kan jirtan hundi keessan baga nagaa taatan baga jiraattan waaqayyo baga isin jiraachise. Egaa akkuma beekamu ani maqaan koo Faarfataa Lammii Shooran jedhama. Har'a walaloo bareedaa tokko qabatee isinii dhufeera. Walalichi kunis immoo haalotuma bara kana keessa waldaa kiristaanaa keessa jiraniin kan wal qabatudha. Hundumti keessan obsaan walalicha akka caqastan jaalala guddaan isin gaafadha. Yuutuubii keenya immoo shaashaa yuutuubii sheer sabiskiraayib nu gochuun dagatinaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu kana hunduma waan gootaniif amma kallattumaan gara walaloo koottan seenaa mata duree walaloo kootii dhiisi kan kee miti. Dhiisi kan kee miti waan siif hin kennamne waan ulfina waaqaa sirraan hin mul'ifne. Kan garaan abbaa kee ilaaleetti gaddu seexana diina kee hedduu boqochiisee marmaan waaqayyoo guggubee kan waadu. Dhiisi maaloo dhiisi obboleessaa dhiisi maaloo dhiisi obboleetti dhiisaa maaloo warraa dhafabbootii. Sagalee waaqayyoo isatti hin jiraanne dhaga'uu dadhabnee salphifnee irra deemnee maaf jireenya du'aan geeddarree fudhannee nutti dhufa gooftan yoo nuuf hin argine. Waan inni nuuf godhetti maaf quufuu dadhabnaa kan isaa nutti hir'atee ogummaa isaa biratti ajaa akka reeffaa qosee biyya lafaa dhaabannee maasuufnaa. Kottaa mee al tokkoof dhaabbannee of ilaalla maarkaba guurratee si'ooliin nu galchuuf ariifachaa jiru keessaatii dammaqnaa. Waraajjennee buunee osoo oolleen bidiruu jireenyaa keenyatti deebina. Isa nutti siqee du'aaf nu daldaalu maaliif dhaggeeffanna? Ergamaa diiyaabiloos aangoo kiristoosin ofirraa faccifna. Ergamaa diiyaabiloos humna kiristoosin ofirraa faccifna. Dhaloota didanii waaqayyoon salphisan gooftanin salphisa. Maqaa isaa guddaa biyyootti kan makan ifatee balleessa. Isaaf safuu jechaa kan turan fuula isaa qulqulloota dhugaa warra akka garaasaa fuula waaqayyoo fi namoota fuulduratti kabajee ol kaasa. Saamu'eel isa duraa 2:26 dhaqaatii dubbisa. Wangeelli Luqaasis 2:52 kana nu barsiisa. Garuu of tuultotaaf sanyii albaadhessa warra akka ilmaan Eelii Hofnii fi Feeniyaas ilmaan safuun beekne faaltota iddoo aarsa. Waaqayyo waaqarraa dheekkamee mancaasa. Guyyaa tokko keessatti lamaan isaanii fixee salphiftoota aarsaa. Kanas yoo barbaaddan Saamu'eel isa duraa 4:10 irraa hanga 17 dhaqaatii dubbisa. Yoo namaa wal dhaban namatu nama raarsa. Yoo waaqayyo yakkan eenyu jidduu lixee fura rakkina isaa jedhe osoo itti Eelin ilmaan isaa lamaan isaanii diduun tuffatan gorsa isaa. Saamu'eel isa duraa 2:25 dhaqaa dubbisa. Waaqayyoon salphisuun badduu nama baasa. Jireenya osoo hin taane du'a dhumtisaa. Waaqayyoon salphisuun badduu nama baasa. Jireenya osoo hin taane du'a dhumtisaa. Mee kottaa saba koo haadha abboota koo geggeessitoota fi marti obbolaa koo dargaggoof shamarran wal gorfan al tokko sirriitti hubadhaa ergaa walaloo koo. Nagaa si ga'aa nu ga'a simboo fi bareedinni uumamaan waaqayyo nuuf kenne. Kottaa hin fudhannu qaroomina du'aaf jedhanu affeeru hin dinna dhaabanne. Qarooma fakkaatee du'a hamuummatee laboobee nu marse hunda jalan teenyu. Deeminarraa lakkee ammucaa waaqatii meeshaa kan kee miti jechuu haa dandeenyu. Maal taate obboleetti maaliif of dagatta? An jireenya jedhee waan sirratti tasaasu hunduma isaaf kaatee maaliif ameen jetta? Gurra kee gar tokko iddoo 2 3 4 5 uratta. Bareedina abbaan kee ganama siif kenne xophuufuu dadhabdee maaf of xureessita? Meeshaa hafuurichaa isa bara dhumaa maaf taatee argamta? Maaloo dhiisi maaloo baay'ee dhafokkifta. Ati qodaa waaqaa ta'uu kee dagattee gurra kee kukkutta. Wallaalummaaf goonaan arrarraa deebita. Beekaa goota taanan garuu itti fufta. Asumaan dhaga'i si'oo lafaan banee lubbuu kee eeggata. Asumaan dhaga'i si'oo lafaan banee lubbuu kee eeggata. Maalidha hiikni isaa naaf himuu dandeessa? Iddoo 7-8 turattee kan deemtu gurra kee lamaansa. Ilaasittan himaa yoo narraa fudhatte fuula waaqayyoo fi namoota fuulduratti beeka akka salphatte. Jireenya kee badeema seenee gatata. Umurii kee keessatti seenaa gaarii hin taane maaliif galmeessita? Dhaloonni silaalee maal sirraa barata? Macaafa lammaffaa biyyi dubbifatu akka taate beekta. Qalbii jijjiirradhu fuula isaatti kufii deebii maaloo gooftan si jaallata. Iddoo 7-8 furattanii kan deemtan gurra keessan lamaansaa isiniifan jedha warra dubartoota. Osoo biyya lafaaf ergamtee jiraattuu hin fixin yeroo kee. Falaasama du'aa galgala kee yarsuun hin faalin sammuu kee. Jaalala waaqayyoon cimseessi gaafadhe iddoo tokko duwwaatti deebisi gurra kee. Dhugaan sitti hima dhuguman sin jedha baay'ee sitti gadde garaa waaqayyoo kee. Qodaa tokko keessaa wanti gosa lamaa ta'uu danda'a ree. Burqaa tokko keessas bishaan gosa lamaa yaa'uun hin mala ree. Kanaafan sitti imaanaa cimaadhaan cimseessi adaree. Gorfadhu intala kee gorfadhu ilma kee gorsi
haadha warraa kee gorfadhu maatii kee. Yoo qalbiin isaanii dhugaa wangeelarraa kufee sigigaatu, yoo sammuun isaanii hafuuricha hamaa kan bara dhumaatiin guutamee maraatu, callisteen ilaaliin ati callisuun kee yoomuu falallaatu. Tokko immoo hinaaffan halkanii fi guyyaa lafee koona nyaatu, kan ijji koo argee keessi koo waadamee garaan koos gubatu. Dhaloota ar'umee warra safuu hin beekne, hortee maqaa waaqaa kiiloo irratti hin qabne, wangeela salphiftee warra xinneessitu. Dubbiin jireenyaa kun otuu lallabamuu iddoo aarsaa teessee, qaroomeef hin jettee maastikaa lanfattu. Guyyaa kanaa kaaftee hin deebitu taanaan beek akka salphattu. Yeroof iddoo malee hin bareedu homtuu. Kanaaf sittan himaa macaafa lallabaa boqonnaa 3 irraa akka dubbifattu. Eenyu fuudha barsee hin laatu Waaqayyo ulfina maqaasaa. Dhaloota didanii isarratti ka'an warra of tuultotaan ifatee balleessa. Kanaaf atis beeki gaafa iddoo aarsaa dhuftee to'ollittu, maastikaan alalchiin buusa afaan kee keessaa. Ammas waan tokkotu baay'isee na dhiba. Hor qalbiin koos yaadee gaaffii guddaa qaba. Sila maaltu taanaan maaltu sitti tollaan namni jasaa dhaamsee daqiiqaa 20 kadhachuu dadhabaa? Yaasa 9 baatee kaatee ol deebitu. Eefa kadhannaadha haajaa tokko malee gaaddisa kan ciiftu. Osoon kadhatin homtuu siif hin ta'u maali kan kasaartu? Kanaaf sittan hima wangeela gooftaa kee Luqaas 11:9 irraa kaastee hanga 13 akka dubbifattu. Sintaa jabe yaa namaa, yaasa dhiira taate gurra kee urattee gutichaa godhattu. Maali salphinni kee bushaan daangaa hin qabne karaa siif hin daangaa hin qabne qaroomni akka qabaa karaa siif hin galleen kan of garboomsitu. Maali qooda kanaa sagalee Waaqayyoon boontee of hin kultu. Warri akkas taatan asis yoo jiraattan anaan kan na dhibu. Miseensa ilminanti akka taatan beektu. Of bareechuuf jettee halluu garagaraa rifeensaaf qaama kee dhubbattee kan dibde. Dhuguman siin jedha ati qodaa cabaa kan jalaan uratee kosii irratti bade. Takkaana caqasaa dargaggoof shamarran warri surree citaa bittanii uffachuun qullaa of mul'istan. Kaan uffata fayyaa tarsaastanii deemtu ammayyummaa jettan. Al tokkoof kan dhumaa Kiristoos iddoo kee qullaa siif dhaabate. Ati immoo maal taanaan qullaa kee mul'isuu filannoo godhattee? Dhiisii obboleessaa, dhiisii obboleetti. Ankanas siin jedhu surree uffachuun kee lakki cubbuu miti. Garuu akka ta'utti itti gargaarami uffis qullaa keetti. Warra dhiiraa keessaa nama tokko biyyan laalee kolfa. Araadaa of godhee hidhata surree isaa gadi buusee deema mul'isee waan golfaa. Baay'ee itti fakkaata isaaf ammayyummaa waan toleefiin ishee. Dubartiinis jirti tisheertii lapheerraa uffattee kan deemtu biyyi laalee kolfa qullaa handhuura ishee. Kottaa obbolaa koo sammuutti deebina. Ani eenyu eessan jiraa jennee of gaafanna. Gooftaa malee deemnee bineensa nyaatamna. Kanaaf atattamaan osoo aduun jiruu abbaa raarfanna. Amala mancaa darbaa nutti dhufes ofirraa faccifna. Yoon kamiin dubbateen isa kamiin isaa taatee bara kanaa. Gaaffiiwwan sammuun koo ittiin na jeeqamu fala isaanaaf laattuu isin yaa jaranaa. Dhiirri kiristaanaa dur bormaa gaa'ilaaf yommuu kaadhimatu. Durbi kiristaanaa Ayizaabii wajjin gaa'ila hundeessuuf gaafa waadaa galtu. Anatti kanatu dhibee natti ta'ee isin maal jettu? Qalbii kootu yaadee kufee ittiin cabe. Faluma waan kanaa waan naaf ta'u malee barbaade ta'uu dhabe. Seera gaa'ilaatu iddoodhaa fuudhamee akeekni isaa cabe. Akeeka gaa'ilaa warri dabsitanii, poolisaa urgaa kan xureessitanii, maqaa uumaa keenyaa kan xinneessitanii, biyya lafaa wajjin hariiroo uumtanii, Waaqayyo abbaatti immoo diina kan taatanii, maal walirraa qabu ifnii fi dukkanni wangeela jireenyaa kana dubbiftanii? Wallaaltee osoo hin taane beekaadhuma goota. Seexanuma fuudhee kanatti nagate jettee jajabaattee sobaan lafa faalta. Yaa salphina kee Ayizaaba fuudhuudhaaf Ayizaabatti heerumuun fuula Waaqaa duratti kadhannaaf dhiyaatta. Maal xinnoon qaanoftu Waaqayyoon gowwoomsuuf kana hunda yaalta? Waaqayyo dhoqqee keessu wajjin hin dhiitu. Ifa biyya lafaa taate osoo jirtu dukkana kan deemtu. Miila keessa tokko waldaa kiristaanaa keessa kan dhaabattu. Isa kaaniin ammoo dhaaqii biyya lafaa bukeessaa kan ooltu. Fiixabsiif hin ba'in karaan ati dalgaan gaa'ila sororoo cabsitee dabsitu. Ammas tokko jira yoon gubbaarra yaadu kan na kolfisiisu. Keessa isaa sassaaqee gaafa yaadu ammoo kan na gaddisiisu. Eenxee Ayizaabaaf kiristaana walitti gaa'ilaaf firoomsu. Wayyoo galgala kee hin badda buqqaatee ati nama badaa mootummaa dukkanaaf aangoo isaa bal'isu. Ilaa sittan hima ati namni akkasii dhageessee fudhattaa amma dhugaa Waaqaa lammaffaa dhalattee atis fayyiteetta. Mana Waaqaa teessee lubbuu gurguran. Ifaa fi dukkanaan tokko ta'a jettee walitti firoomsitu. Lubbuu dhiigan bitamte gooftaa harkaa baaftee bineensa nyaachifta. Jireenya kee faaltee barruu harka keetii harka dhiigaa goota. Beekkadhuutti adeemi gaafa firdii dhumaa gumaa lubbuu kanaa gooftaan si gaafata. Beekkadhuutti adeemi gaafa guyyaa dhumaa gumaa lubbuu kanaa gooftaan si gaafata. Osoo beekaa taatee lubbuuwwan akkasii gorsitee deebifta.
Kuni gaarii miti Waaqayyoon jaallatu dhiisaa jetteetti himta. Wangeela jireenyaa keessaa dubbiftee fi dhugaa itti baata. Yaa nama akkasii an ergaan siif qaba ammarraa deebita. Otuma hadhaa'uu liqimsi kiniinii kana har'a hin fayyita. Otuma hadhaa'uu liqimsi kiniinii kana har'a hin fayyita. Kabajamoo jaallatamtoota hordoftoota Shaashaa Tiyuub or Shaashaa Miidiyaa. Walaloon kun kutaa tokkoffaa isaati. Kutaa lammaffaa isaa bifa bareedaadhaan ergaa ajaa'ibsiisaa qabatee dhufaa jira. Yuutuubii keenya sheer, laayik, sabskiraayib gochuun dagatinaa. Dhaamsa jaalalaati. Waan nu dhaggeeffatani Waaqayyo sin haa eebbisu. Yeroo ta'an immoo dirree lammaffaa irratti ol argina. Ammasitti Shaashambaa jedha. Thank you. God bless you.